Yoo yaa harka fuunee jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtitti bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadhaa galata waaqayyoo iddoo jirutti nagaan koorraa afaadha nagaan keessan irraa akka ta'e abdii amantii guutuun qaba har'a immoo deebi'ee dhufee jira isin jedha hordoftoota kiyya hawwiin maal qabattee dhuftee jechuu keessan nafuu waan addaa yoon kajaltan ta'e immoo jedha an baay'ee tokko jaalladha. Oromoo waan hin ta'eefis natti fakkaata jaallataa waan akka aannanii waan akka ittoosaa ayib jedhama miti afaan amaaraatiin akkasiin isin jedha hordoftoota kiyya garuu akka keenyaatti isa hojjetame miti chaamii jedhu asitti qixaa wajjin nyaachuu kan yaan baay'een jaalladha aannanis ta'e ittoosaas ta'e baay'ee tokko namni foon jaallata miti garuu waan akkanaan jaalladha jechuudha. Shaayii sasii qaba. Yeroon tamma immoo nyaachuuf jedhu sa'aatii 11 akka Awurooppaatti sa'aatii 11 daqiiqaa 10 ga'ee jira isin jedha. Wanti 10 jiru hojiidha. Isin jedha hordoftoota kiyyaa dabalatee immoo haadha faaxee asiifachi amma masarii deemtee jirti biti isin footoo ishee asiifachi fuuchuutti jiru jechuudha. Namni al tokko walitti naafama kanaaf yennaan walitti naafuun barbaachisaa miti footooshooppii godhanii footoo ishee jira miti wanti akka waan gaxarii ijoollee gaxarii keessa jirtu yookaan immoo uffata akka hin taane tuffattee waan akkasii irratti footoo ishee fuula faaxee sana kan jara sanarra kaa'anii feesbuukii irra ofuutti jiranii. Walitti naafuun gaarii miti walitti hin naafina yeroo nu wal qeeqnu walitti naafnu warri biroo immoo ormi immoo jarri waliif iyyuu hin tolanu jedhee karaa nu baasne sanarra dhufee nu miidhuuf waan cinqamanuuf isin immoo nuti immoo walitti naafuun qabnu wal qeequu hin qabnu jechuudha. Waan isin balleessite wallaaluyyuu footoo ishii footooshaappii irra keessanii waan hin taane irra keessanii dhiira kan birootii wajjin walitti haqana baaburtanii waan akkasii wanta akkasii nurraan eegamu jechuun yaada jaalladha akka kootiitti sababiin isaa walitti naafuun barbaachisaa miti waan ta'eedhaaf isiniin jedha walitti naafuu adiifnu wala jaallannu waliif gammannu gatii isheen obboleessonni ishee kan akka radii kan akka Mubaarak kan akka Silee waan gammachuudhaan ishee qeebalaniif kan biroo immoo maqaa isaan beeku ilillii kenneefii ture jilbeenfatee sababii sanaaf natti fakkaata garuu rileeshinii isaa wajjin qabanu yoo wallaalayyuu walitti naafuun hin ta'u jechuudha. Sababiin isaayyuu footoo ishee bareedu fuula ishee qofa fuudhanii iddoo hin bareedne kaa'uuni kun inaafa agarsiisa jechuudha yookaan jibba agarsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu walitti naafuun nurraan barbaachisu isin jedha. Walitti naafuu adiifnu wala jaallannu waan gaarii waliif hawwinu waliif gammannu isin jedha. Dima jirtatti nagaa ta'an isin jedha. Kottaa nyaannu isin jedha. Nyaachuudhaafanii naafii bifisaasii maqaa gooftaa Yesuusiini. An baay'ee tokko jaalladha. Utuu na bira jiraatanii sanan gorshan ture amma immoo wanti gochuu danda'u jiru. Akka isa keenyaan jiramtii qullubbii adii kan biraa wanta nuti itti godhamu urgaa basoo bilaa qimamii isa kan keenyadha biyyuu mi'aa dhadhaa bicha sitti naqama jechuudha. Sitti dhadhaa soogidda malatti yoo jedheen beekaa isa qophaa'ee dhufe jechuudha. Na baay'ee tokko mi'aa isin jedha isin gorshuu atuna bira jiraatanii isin gorshan ture yeroo ammoo wanti gochuu danda'u ofuma akkoon gorsha malee maal godha. Saatiin iyyuu darbee jira yoo
Bishaan qollotu naasaa qaddaduu jechuudha. Na jala qabbanaa jira wayisuun qaba. Waan nuti natti hin fakkaatu booda waan ta'eef qabbanaa isaa nuti. Mana gaafa ayyaanaa ta'a. Fuuldura keessan taa'ee isin kajeelchisu korra shaayii kosoo ifadhee dhuguu naa wayyaa isa kanas nyaachuu naa wayyaa isinii jala hin ta'u. Sababiin isaayyuu kajeeltu awwaan afaan keessan keessa guutee jira. Gororrii waan ta'eedha. Wantoota bira jiraatanii wajjin nyaanaa gaafa ayyaanaaf ta'a isinii jaalladha isinii kabajaa isinii jedha. Like, share, subscribe gochuudhaan jajjabeessaa isinii jedha. Love you so much.